Premier League England taphoonni torbee kudha lammaffaadha boru eegaluun hanga wiixataatti itti fufanii ni taphatamu boru waaree booda sa'aatii 9:30 eegaluudhaan tarfimuuritti Burnley Chelsea waliin morkii taasisaniin eegala. Premier League England kun keessumattuu gara tarfimuur imaluudhaan taphoota 9 darban keessaa 8 kan mo'ate The Blues Chelsea rikoordii kana itti fufsiisuudhaaf tilmaama injifannoo argateera. Kilaboonni kunneen lamaan erga bara 2024 goolii 2-2 Premier League England qixa ba'anii yeroo jalqabaatiif kan isaan walitti dhufanii Burnley bara kana Premier Leaguetti ol deemuun isaa ni yaadatama. Taphoota 3 darbaniin Chelsea giddugalaan goolii 10-3 kilaba kana injifachuun rikoordii irratti qaba. The Blues tapha kanaan kan injifatu yoo ta'e garaagarummaa Arsenal waliin qabu yeroodhaaf qabxii 3tti dhiphisuudha kan inni danda'u. Torbee 12ffaadhaan darbii Londoniin Tottenham injifachuudhaan miira injifannoo keessatti kan argamu Chelsea garee morkataa waancaa ta'e keessaa isa tokkodha. Inumaayyuu amma kan injifatu yoo ta'e tapha boruu kana hanga Manchester City taphatutti sadarkaa lammaffaa fudhachuudha kan inni danda'u. Burnley ammoo taphoota lamaan walitti aansee Arsenal fi West Ham United mo'ameera. Chelsea taphichaan yoo injifate akkuma jalqaba kaase garaagarummaa qabxii kanaa dhiphisuu qofa osoo hin taane miira shaampiyoonummaadhaaf qabu daran kan itti cimsatu ta'a jedhameeti eegama. Boruma sa'aatii 12 eegaluudhaan Liverpool taphoota liigichaa 6 darban keessaa 5 mo'atame Anfield Roaditti Nottingham Forest waliin taphata. Shaampiyooniin liigichaa Liverpool jechuudha. Bara dorgommii kana haalli isaan itti liigicha eegalan hangas mara amansiisaa miti. torbee 11ffaadhaan goolii 3-0dhaan Manchester Citydhaan mo'amanii sadarkaa 8ffaatti gadi bu'aniiru. Kun tariitii kilabni kun bara dorgommii kana yaaddoo hamaa sarara ittisaa akka qabu ifatti agarsiisaara jechuudhaan qeeqamaadha kan inni jiru. Bara darbe yeroo wal fakkaataa kanatti ture Nottingham Forest gara Anfield imaluudhaan goolii 1-0dhaan kan Liverpool injifatee tapha sanaan yeroo jalqabaatiif bara dorgommii darbe Liverpool kan itti mo'ame. Garuu erga bara 1963 as seenaa keessatti taphoota lama walitti aansee Anfield Roaditti Nottingham Forest Liverpool injifatee hin beeku. Rikoordiin kun akka irratti hin galmoofneef gareen Arne Slot gamanuma tapha boruu kana Nottingham Forestiif qophaa'u jedhamee eegama. Morkii waancaa keessaa hin baane Liverpool jedhamaa jiru. Ooptaan garuu ammatti erga Manchester Citydhaan goolii 3-0dhaan mo'ame Liverpool harka 7 qofa carraa waancaa qabaa jechuudhaan tilmaameera. Kana ilaalchisee Jamie Carragher ammatti Liverpool sarara ittisaa jabaa kan biraa hin mallatteessifatu taanaan waancaa Champions League waancaa Premier League England miti hirmaannaa waancaa Champions League Europa argachuun itti ulfaata. Aninuma shakkiin irraa qaba jechuudhaan jijjiirraa majjiitiin Liverpool taphattoota akka Mark Gui mallatteessifatee garee isaa cimsachuu qabaa jechuudhaan Liverpool kan inni akeekkachiise. Taphoota biroo sa'aatii 12tiin Bournemouth West Ham United waliin Brighton Brentford waliin Fulham Sunderland waliin Crystal Palace Wolves waliin yoo taphatan galgala sa'aatii 2:30 eegaluudhaan morkiin Manchester City fi Newcastle St James Parkitti walitti fidanii eegamaa. The Citizen taphichaan yoo injifate hanga Arsenal dilbata Tottenham waliin taphatutti garaagarummaa gidduu isaanii jiru qabxii tokkotti dhiphisuudha kan inni danda'u. Gareen Pep Guardiola taphoota jalqaba lamaan taphoota 3 keessaa erga mo'atameen booda taphoota walitti aansee injifachaadha kan inni ture. Jidduutti ammoo Aston Villadhaan erga mo'atame walitti aansee kilaboota akka Bournemouth akkasuma immoo Liverpool Champions League Europaatiin Borussia Dortmund injifachuudhaan ga'umsatti deebi'uu isaa taphoota ittiin mul'iseedha. Taphoota 35 Premier League Englandin darbaniin Newcastle waliin taphate keessa 28 injifachuun jaanqi taphuun tokkoon qofa mo'amuudhaan riikardii olaanaa Newcastle irratti qaba. Manchester City Erling Haaland imala goolii galchuu garee biyyaalessaa fi akkasuma immoo Manchester City keessatti bara dorgommii kana eegale itti fufaadhaaf boru St James Parkitti morkiin Newcastle fi kan Manchester City yeroo eegalutti imalli taphataa kanaas gamanumaa kan inni eegamuudha. Dilbata darbii Londoniin keessumattuu Emiratesitti morkiin Arsenal fi Tottenham walitti fide imala shaampiyoonummaa waggaa 22 booda itti deebi'uudhaaf Arsenal tattaafataa ittiin jiru irratti kallattii akeekaa jedhamaatiin jira. Tapha kanaan Arsenal bara dorgommii kana garee ittisa jabaa qabu ta'uu isaa ifatti kan inni agarsiise. Ta'us garuu tapha kanaan taphataa murteessaa kilabichaa Gabriel Magalhaeshin miidhamaan dhabeera. Torbee 12ffaa kanaan keessumattuu sarara ittisaa isaanii tapha Sunderland irratti goolii 2 keessummeesse daranuu ni qaawwaa jedhamee sodaatameera. Arsenal Gabriel Magalhaesh waliin yeroo jiruu fi Gabriel Magalhaeshin ala yeroo jiru ga'umsi isaan mul'isan waliif faalladha. Yeroo Gabriel Magalhaesh dirree keessatti jirutti Arsenal harka 64.3 taphoota ni injifataa. Goolii inni keessummeessus gadi aanaadha. Gabriel Magalhaeshin ala yeroo taphatetti harka 40 qofa taphoota injifata Arsenal. Kana jechuun
Gabriel Magalhaes injifannoo yookaan motora injifannoo Arsenal ta'uusaa ifatti kan inni agarsiisudha. Faallaa kana bara dorgommii kana Tottenham direedhaan ala riikoordiin isaan qaban fooyyedha. Taphoota 5 direedhaan ala taphatan keessaa 4 injifatanii tokkoon qixa baanii hin mo'atamne Tottenham direedhaan ala ta'us garuu erga bara 1993 as Emirates deemanii Arsenal injifachuu hin dandeenye. Tottenham gareen Thomas Frank bara kana kilaboota jajjaboo ta'anis taphoota walitti aansanii ga'umsa mul'isuu irratti hanqina garee qabanidha. Arsenal riikoordii goolii hedduu hin keessummeessine bara kana tariiti Sunderland irratti ga'umsi isaan mul'isan kun qeeqa itti keessummeessadha kan isaan jiranii. Mikel Arteetaan haala kanaan akkamiin jijjiiranii sarara ittisaa isaanii cimsan kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Calafiori akkasumas Timber miidhamarraa bayyanatanii shaakala hojjetaniiru. Victor Gyökeres shaakala hojjeteera tariiti taphachuu fi dhiisuusaa beekamuu baatus Mikel Arteetaan sarara ittisaati irratti Christian Norgardin akka fayyadaman Christian Mosquera akka fayyadamanidha kan inni eegamu. Taphataan kun yeroo rakkootti Arsenaliniif taphataa murteessaa ta'uusaa taphoota darbaniin ifatti agarsiiseeti kan inni jiru. Taphataan duraanii Manchester Citydha fi gareen biyyaalessaa kan Biraazil Fernandinhoon ammoo kubbaa miilaa dhaabuu beeksiseera. Taphataan sara gidduu Manchester Citydha keessatti milkiiwwan gurguddoo gonfate Fernandinhoon waggaa 40ffaa isaatti kubbaa miilarraa soorama baheeraa jedheera. Lammiin Biraazil kun waggoota 23 kubbaa miilaa keessa kan inni ture. Manchester City keessatti waggoota 9 dabarsan waancaa Premier League England 5 injifateera. Walumaa gala waancaa FA England, waancaa liigii England dabalatee waancaan hedduu Manchester City waliin fudhateera. Shakhtar Donetsk waliin waancaa liigii Ukraine si'a 6 taphataa injifateera. Bara 2013 hanga bara 2022tti garee Pep Guardioladha erga Manchester City Pep Guardiola leenjisuu eegalee taphattoota murteessoo ta'an keessaa isa tokkodha. Kubbaawwan inni sarara gidduutirraa dhiitee galchuun Manchester City keessatti kan beekamu taphataan lammii Biraazil kuni ammatti garuu wanti na barbaachisu hunduma argadheera. Kubbaa miilaa keessatti waan milkeeffachuu qabu milkeeffadheera. Kanaan booda maatii koo waliin boqonnaa gaarii dabarsuun barbaada jedheera. Garee biyyaalessaa Biraazil waliin waancaa umrii 20 gadi kan addunyaa fudhateera. Taphoota 53 garee biyyaalessaa Biraaziliifis taphateera. Taphataan kun waancaa Koppaa Ameerikaatti bara 2019 Biraazil waliin fudhachuudhaan taphataa garee Biraazil keessatti murteessaa ta'e ta'uusaa ifatti kan inni agarsiise. Pogbaan ammoo turtii waggaa 2 fi ji'a gara 4 ta'uun booda kubbaa miilaatti akka deebi'u beekameera. Kana jechuun miidhamarraa fi sababa adabbiitiin ji'oota 18 fi kubbaa miilatirraa erga fagaate Pogbaan tapha boru kilabni isaa Monaco Rennes waliin qabuun jalqabarraa seenee ni taphata jedhameera. Ji'oota 26tiin booda Pogbaan erga Juventusiin waliigaltee isaa adda kutee Monacoodhaan mallatteessee booda boru gara taphaatti deebi'a jedhamee eegama. Taphataan kun amma umrii isaa 33 darbeera. Yeroo kanatti ga'umsa dur ittiin beekamu teeknika kubbaa miilaa sanitti ni deebi'a ni agarsiisa kan jedhu gamanuma ni eegama. CBE Premier League Itoophiyaa taphoota torbee jaaffaa argannaa kaleessa taphoonni 2 taphatamaniiru. Finfinneetti taphni tokko akkasuma immoo Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti taphni tokko taphatamee kaleessa. Taphoota kaleessaatiin kilaboota naannoo Oromiyaa 2 walitti kan fide Nageellee Arsiin injifannoo jalqabaa Adaamaa irratti galmeesseera. Tapha kaleessaa kanaan Adaamaa yeroo jalqabaatiif kan inni mo'ame. Nageellee Arsiin ammoo bara dorgommii kana Premier League Itoophiyaa ol guddate injifannoo jalqabaa barichaati kan inni galmeesse. Tapha kaleessaa kanaan adda kan godhu keessumattuu Nageellee Arsiin durfamaa ture hanga daqiiqaan 90 daqiiqaan idilee taphaa xumuramee daqiiqaan dabalataa kennamutti boqonnaadhaan dura goolii walirratti hin galchine kilaboonni kunneen lamaan boqonnaadhaan booda daqiiqaa 83 irratti Ahmad Hussein goolii galcheen Adaamaan dursaadha kan ture. Daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa 6tu dabalame tapha kanaani. Nageellee Arsiin daqiiqaa dabalataa kana keessatti gooliiwwan Rooboot Salaaloo daqiiqaa 92ffaa irratti akkasuma immoo daqiiqaan idilee taphaa xumuramuudhaaf abbaan murtee taphichaa yeroo xumuramuu taphaa beeksisuudhaaf jedhanitti taphataan murteessaan kilabichaa Gabra Masqal Dubbaalaa goolii lammaffaa Nageellee Arsii dabaluun qabxii 3 fudhatanii injifannoo jalqaba bara dorgommii kan isaan galmeessanii keessumattuu duubaa ka'anii haalli isaan ittiin injifatan hanga xumuraatti kaka'umsi taphattoonni Nageellee Arsiidhaa taasisan taphicha akka injifataniif akka isaan gargaare leenjisaan kilabichaa kan Nageellee Arsiidhaa Tulluu Dastaa taphichaan booda dubbateera. Miirri taphattoonni injifannoodhaaf qaban xiinsammuudhaan akkasuma immoo durfamanii yeroo gooliin yookaan daqiiqaa idileedhaa xumurametti illee hanga daqiiqaan dhumutti injifannoodhaaf kutannoo isaan taasisan taphicha akka injifannuuf nu gargaare baay'een gammada yaada jedhu kan isaan dubbatan leenjisaan kan
Hadamadha Asuyum Kabbadaadha dogongora keenya mo'amne qabxii sadii harka keenya ga'e dabarsinee harkaa baafne jechuudhaan taphicha injifachuu yeroo qabanitti qabxii sadii ofirraa ittisuu dhabuutti yookaan immoo rifatanii goolii irraa itti galtee booda miira naasuu sana keessa bahuu dadhabuudhaan ofirraa ittisuu dhabnee goolii kana yookaan immoo qabxii sadii argachuu qabnu dhabne yaada jedhu kan isaanii dubbatanii. CBE Premier League Itoophiyaadha kanan tapha Finfinneetti kaleessa taphatameen dursaanii liigicha Bunni Sidaamaa goolii malee 0-0 dhaan Maqalee Sabaa Indartaa waliin qixa bahuudhaan carraa liigicha qabxii sadii yeroodhaaf itti dursu osoo ittiin fayyadamin kan inni hafee tapha kanaan Bunni Sidaamaa boqonnaa dura dhiibbaa uumee taphataa kan inni ture boqonnaa booda immoo carraa taphattoota caalmaa fudhatee daqiiqaa 74 booda taphataan Maqalee Sabaa Indartaadha Zarasannaayi Biraanuu balleessaa hojjeteen kaardii diimaadhaan dirreedha erga ba'e taphattoota sagaliin taphataadha kan inni ture Bunni Maqalee Sabaa Indartaani kanas Bunni Sidaamaa itti fayyadamuu hin dandeenye caalmaa taphaa akkasuma immoo kubbaa kallattii sirrii eeggatti afur irra yaaluudhaan Bunni Sidaamaa fooyyeedha ture Maqalee Sabaa Indartaa yaalii sadi qofa yaale tapha kaleessa ittisa irratti kan inni xiyyeeffate kanas ta'u garuu caalmaa taphattoota irraa fudhatamu ofirraa ittisee qabxii tokko fudhatee ba'ee jira Maqalee Sabaa Indartaani taphattoota hirruudhaan taphannee qabxii tokko argachuun keessumattuu Buna Sidaamaa liigicha dursaa jiruuf garee bara kana cimaa ta'e irraa qabxii barbaachisaa arganne jechuudhaan taphichaan booda Getaachoo Daawit leenjisaan kan Maqalee Sabaa Indartaa taphicha ilaalchisee kan inni dubbate. Yaareed gammachuudha ammoo carraa boqonnaadhaan booda fayyadamuu qabnu osoo ittiin fayyadamin hafne qabxii argachuu qabnu akka carraa ta'e yookaan immoo carraa keenya waan hin taaneef jechuudhaan taphicha booda kan inni dubbate. Har'as itti fufuudhaan CBE Premier League Itoophiyaadha kanaan taphoonni afur istaadiyeemii Finfinnee taphoonni lama istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti ammoo taphoonni lama ni taphatamu taphoota har'aatiin sa'aatii 7 eegaluun istaadiyeemii Finfinneetitti Walwaaloo Addagiraat Hawaasaa waliin kan inni taphatu kilabni bulchiinsa magaalaa Hawaasaa torbee shanaffadhaan goolii tokkoo fi tokkoon baankii daldala Itoophiyaadhaa waliin qixa bahuudhaan Walwaaloo Addagiraat ammoo goolii 2-1 dirree dhawaadhaan injifatamuudhaan morkii kanaan kilaboonni lamaan injifannoo galmeessuuf kan walitti dhufanii Hawaasaan taphoota 5 darban keessa 3 mo'atee tokkoon ammoo mo'ame tokkoon qixa bahuudhaan Walwaaloon ammoo hanga ammaatti injifannoo bara dorgommii tokkollee hin galmeessine taphoota 4 mo'amee tokkoon qixa ba'ee qabxii tokko qofa walitti qabatee sadarkaa dhumaa 20ffaa irratti kan inni argamu. Har'uma sa'aatii 10 eegaluun Finfinneetti baankiin daldala Itoophiyaadhaa Walaayittaa Diichaa waliin taphataa morkiin kunis kilaboota sadarkaa garaagaraa irratti argamanidha. Walaayittaa Diichaan sadarkaa 19ffaa irratti argama hanga ammaatti innis tapha tokkollee injifachuu hin dandeenye qabxii tokko qofa qaba bara dorgommii kana. Akka bara darbee gareewwan morkataa turan keessaa tokko ta'uu dadhabeera Walaayittaa Diichaan bara dorgommii kana haalli inni ittiin erga dursaa turees goolii keessummeessee dhumarra injifatamuu tarii garichi bara dorgommii darbeerraa garaagarummaa akka qabu ifatti kan inni agarsiisudha. Baankiin daldala Itoophiyaadhaa ammoo tapha tokkoon injifatee sadiin qixa bahuudhaan hamma tokko fooyya'insa kan inni qabu. Hawaasatti innis hangas mara akka baroottan darban keessumattuu bara 2016 akkuma ol guddateen shaampiyoonii ta'ee sana morkataa cimaa ta'aa hin jiru. Finfinneetti garuu haala kanaan hin fooyyessina jedhanii turanii leenjisaan baankii daldala Itoophiyaa Bas'aloot Ulasaa torbee darbe keessumattuu yaada OBN'f kennan haalli jijjiirraa taphattoota murteessoo dhabnee fi amma immoo garee dargaggootaa kana qindeessaa jirru hanga wal barutti garicha qabxii argachuudhaaf akka isaan rakkise kan isaanii dubbatanii istaadiyeemii Hawaasa itti fufuudhaan taphoota taphatamaniin ammoo morkiin shaampiyoonii liigichaa Madiin Itoophiyaa fi Buna Itoophiyaadhaa walitti fides tapha eegamuudha. Tapha har'aa kanaanii keessumattuu tapha qixxeessituu torbee lammaffaatiin Qiddis Goorgisiin kan mo'atame gareen Gabra Madiin Hayileetiin durfamu Madiin Itoophiyaan taphoota 4 keessaa tokkoon mo'atee lamaan qixa bahuudhaan tokkoon kan inni ittiin injifatame sadarkaa 11ffaa irratti argamu. Amma injifannoo bara dorgommii darbee sana shaampiyoonaa ittiin taanti deebuudhaaf kana booda ga'umsa tariiti. Waancaa Champions League kilaboota Afrikaatti irratti hirmaataa turanii amma dorgommii sana keessaa baanii miira tokkoon yookaan immoo xiyyeeffannoo tokkoon CBE Premier League Itoophiyaa kanarra taphatu jedhamee eegamaa. Bunni Itoophiyaadhaatis akkuma kilaboota Bahar Dar dabalatee Buna Itoophiyaa kilaboonni kunneen kubbaadha taphatanii garuu taphoota injifachuu irratti garee rakkoo qaban ta'uu isaanii bara dorgommii kanas qabatamaan kan isaan agarsiisanii hanga ammaatti taphoota 5 keessaa 3 mo'ameera. Bunni Itoophiyaadha tokkoon injifatee tokkoon qixa bahuun qabxii 4 qofa walitti qabateera. Gareen kun torbee shanaffaadhaan Adaamaadhaan goolii 1-0dhaan injifatamuun isaanii ni beekama. Morkii kanaan lamaan isaanii injifatamuurraa gara injifannootti deebi'uudhaaf kan walitti dhufanii Qiddis Goorgis Hadiyaa Hosaanaa waliin tapha kanaan kan injifatu yoo ta'e dursummaa CBE Premier League Itoophiyaadhaa kana Buna Sidaamaa
irraa kan fudhatu ni ta'a. Bunni Sidaamaa qabxii 13 amma liigicha dursaadha. Qiddus Goorgis ammoo qabxii 12 qabaa. Tapha kana injifannaan gamanuma dursummaa liigichaa qabxii 15 gaachuudhaan Buna Sidaamaa irraa kan fudhatu ni ta'a. Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan dubartootas taphoonni torbee torbaffaadha. Kaleessa taphoonni 3 taphatamanii har'a taphoonni 2 ni taphatamu. Taphoota kaleessatiin shaampiyoonii liigichaa baankiin daldala Itoophiyaadha goolii 4-0dhaan kilaba magaalaa Adaamaadha. Garee dubartootaa kan inni injifatee tapha kanaan egaa tapha qixxeessituu qaba baankiin daldala Itoophiyaadha. Taphoota 5 taphate garuu 5 injifachuun qabxiisaa 15 gaatee ammas shaampiyoonummaadhaaf gahumsa qabaachuusaa ifatti kan ittiin mul'isedha. Radeet Astirasaany goolii 2 akkasuma immoo Mirriqaat Baqqalaa fi Qiddist Zallaqaadha gooliiwwan tokko tokko baankii daldala Itoophiyaatiif kan isaanii galchanii tapha biraatiin Bunni Yirgaa Caffee 1-0dhaan Bahar Daar yoo injifatu kilabni liigicha dursaa jiru bara kana gahumsa addaatiin bara dorgommii eegale. Gareen dubartoota Itoo Elektiriik goolii 4-2 kilaba bulchiinsa magaalaa Shaggar injifatee dursummaasaa qabxii 21 itti fufeera. Taphoota 7 taphateen Itoo Elektiriik bara dorgommii kana tokkollee hin mo'atamin qabxii 21 carraa shaampiyoonummaatti deebi'uudhaaf qabu kan inni ittiin ibsate. Daagimaawit Salamaawit gooliiwwan 3 galchuun haatirikii kan isheen hojjette. Hannaa Sisaay goolii 1 galchiteerti kan Itoo Elektiriikii. Kan Shaggar ammoo Aynaalam Alamuu fi akkasuma Sannaayit Argoo gooliiwwan galchanis injifatamuurra Shaggariin hin bararre. Waancaan Seekafaa umrii 17 gadi qopheessummaa Itoophiyaatiin dorgomaa jiru taphoota ramaddii sadaffaarra geeraa. Har'a taphoonni sadaffaa yookaan ramaddii sadaffaadha. Ramaddiiwwan A fi B Finfinneef Dirree Dhawaatti dorgomanitti lamaanuu ni taphatamu. Ramaddii lamaan irraa tapha 2 injifachuudhaan ramaddii A dursaa kan jiru gareen biyyaalessa Itoophiyaadha kan umrii 17 gadi imala injifannoo eegale itti fufuudha. Har'a sa'aatii 10 eegaluudhaan Somaaliyaa waliin kan inni taphatu. Itoophiyaan egaa taphoota 2 taphatteen qabxii 6 ramaddii kana dursaadha kan isheen jirtu. Somaaliyaan ammoo taphoota 2 taphattee lamaanuu qixa baatee qabxii 2 sadarkaa lammaffaarratti argamti. Ruwaandaan Keeniyaa waliin kan isheen taphattu taphoota guyyaa har'aa sa'aatii 7tti taphataman Finfinneetti taphoota taphataman jechuudha. Itoophiyaan sa'a 10 akkasuma immoo Ruwaandaaf Keeniyaan sa'aatii 7tti kan taphatan. Ramaddii baadhaan Dirree Dhawaatti morkii taphatamaa jiruun Jibuutiin Burundii waliin Yugaandaan Taanzaaniyaa waliin kan isaan taphatanii. Taanzaaniyaan qabxii 6 akkasuma Ugandaan qabxii 6 walitti qabachuudhaan ramaddii baa kana dursaadha kan isaan jiranii. Ramaddii lamaan irraa kan Dirree Dhawaatirraa biyyoonni 2 sadarkaa tokkoffaaf lammaffaadhaan xumuran. Akkasuma ramaddii ba'aa Finfinnee taphatamuun biyyoonni tokkoffaa fi lammaffaadhaa walakkaa xumuraatiin istaadiyeemii Finfinneetti kan isaan walitti taphatanii biyyi shaampiyoonii taatee fi kan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaadhaan xumuran waancaa Afrikaa umrii 17 gadiitti irratti kan hirmaatan ni ta'a.